Kam jirtu kabajamoof jaallatamoo saba Waaqayyoo iddoo isin jirtanitti nagaan Gooftaa isiniif haa ta'u. Nagaa keessanii ani nagaadha galata Waaqayyoo Gooftaan haa ulfaatu. Har'a tokko jedhee onlaayiniidhaan yookaan immoo kallattiidhaan tamsaasa kallattiin karaa toora FB kootiin isin tajaajiluu jaalladheeraa an faarfataa Megersa akkasumas paasterii waldaa kiristiyaanaa warra Waaqayyoof ergamaniiti. Naannawaa Finfinnee magaalaa Hoolataatti kan argamtu iddoo sanaan tajaajila jechuudha. Akkam jirtu isin nagaa keessanii ani nagaadha Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Har'amee sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin dhageenya. Sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin dhageenya. Gooftaan nutti dubbata nana mana gooftaanii har'a seenaa nama tokko hin jijjiira. Ammas hin toorarra galtanitti jirtuume akkam waan bara kana namni sodaachaa jirtu moo Waaqayyoon kadhachaa jirtu? Nuti warra raafamanii wajjin raafamnu, warra lafa dhaqan wallaalanii wajjin lafa dhaqnu hin wallaallu. Waaqayyo nuuf fala qaba malee qabas. Sagalee Waaqayyoo irraa tun gara isanirra dubbadhuutti isin hin dabarsini waa tokko dubbachuudhaaf jechuudha. Yeroo Daani'eliin boolla leencaatti darbachiise mootichi ganama bariidhaan irriba dhabaa buleetu dhaqee Daani'eliin gaafachuu dhaqe. Akkas jedhe ganama bariidhaan dhaqee yaa Daani'el hojjetaa Waaqayyoo isa jiraataa Waaqayyoon kee innati itti fuftee amanattu yookaan immoo innati itti fuftee waaqessitu si oolchuu danda'eeraa jedhee gaafate. Daani'el deebii kana deebise eeyyee yaa mootii waggaa 1000 mo'i Waaqayyoon koo afaan leencaa cufee na oolcheera anis ooleera. Maal jechuu barbaadeetanii? Erga sanaa booddee mootichi akkana jedhe Waaqni Daani'el jedhe oolchaadhas of kalchaadhas jedhe. Waaqni Daani'el waaqeffatu inni oolchaadhas of kalchaadhas jedhe mootichi. Waa tokkoon isinitti hima. Waaqni Daani'el waaqeffatu waaqa kooti. Waaqni Daani'el waaqeffatu waaqa keessanidha. Inni oolchaadha. Inni of kalchaadha. Nama tokkos haa ta'u nama lama amma namoota 7-8 toorarra jirtu nama na dhaggeeffatuuf nama sagalee kana dhaggeeffatuuf nan dubbadha. Balaan biyya rakkisu balaan biyya raasu sin sirraasu sin danda'us. Waaqni ati amanatte oolchaadha. Waaqni ati amanatte gargaaraadha. Waaqni ati amanatte furmaata sii ta'a. Kanaafiyyuu waaqa oolchaa ta'e kana walii wajjiniin waaqeffannaa walii wajjiniin sagalee isaa dhageenya guyyaa kana yeroo addaa kana Waaqayyootu nuuf laate waaqa isa yeroo kana nuuf laate galateeffachaa warri na hordofaa jirtan isin argaa jira. Waaqayyo isin eebbisu. Faarfataa ifaa baay'ee ulfaadhu buleessa koo taammiruun baay'ee galatoomi buleettiin koo boriifan yookaan obseen Waaqayyo si haa eebbisu. Ayyaantuun illee eebbifamin isiniin jedha. Har'a garuu sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko irrattan xiyyeeffadhee dhufe. Isa kana fuuldura garuu mee faaruu tokko torbee kan akkuma isin beektan faaruun koo Waaqayyo na gargaaree hojjedhee qilleensa arga oole har'i guyyaa 6 haa ta'u malee dhuma isaarra faarfannaa jiru tokkoon walii wajjiniin ittiin waaqeffannaa. Mee lafuma jirtanii warri barruun gooftaa kun isinii ta'e warri harki gooftaa kun isinii ta'e naaf ta'eera barruun kee gooftaa jennee erga Waaqayyoon walii wajjin waaqeffannee booddee sagalee Waaqayyoo keessaa bakka tokko isiniif dubbiseetan isiniif kadhadheen kan guyyaa kanaa asirratti xumurraa. Mee Waaqayyoon walii wajjin waaqessinaa. Akkas jedhaan wajjin waaqessaa. Hallelujaa. Laavaagaa tojanii asuura liibaraa laaboora laabaraa laabaa siyaanaa mooyaa. Naaf ta'eera barruun kee gooftaa. Naaf ta'eera barruun kee Yesuus. Naa ta'eera barruun kee abbaa koo naaf ta'eera. Naa ta'eera barruun kee gooftaa.
naaf ta'eera dhaame lafa jirtanii naaf ta'eera barruun kee Yesuus naa ta'eera barruun kee abbaa koo naaf ta'eera ameen 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 beelofnaan barruu keerraa nyaadhe ano dheebuu koo sachumarraa argadhee gaatameen isaan barbaadame naaf ta'eera beelofnaan jedhame beelofnaan barruu keerraa nyaadhe dheebuu koo sachumarraa argadhee gaatameen isaan barbaadame naaf ta'eera. Ammatu biyyi lafaa kuni walga'ee naam mormee jedhame naa wajjin hime raawwatee seenaa koo balleessuufi narratti ijaarame nam tokkicha gartuu koo kan ta'u barbaadee yoo nabe itti gaafatamaan koo si'iin ammaaltu na dhibe ameen 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 boonsaa koo tokkichi kee ga'a yes boonsaa koo Yesuus kan kufeessiin ka'a boonsaa koo situ gatamaa barbaada seenaa siin bareeda haleluuyaa aara laboosiyaa namnu nama beeku ama guyyaa muddamasaa utuun beekiyyootti dhufee balaan akka tasaa waa'ee kebeennaaf si waamna gargaaraa ta'uu kee lafa onarraatti argineetu harka guddisa kee si beenna kanaaf si waamna si jaallanna si waaqessina jedhame si beenna kanaaf si waamna si jaallanna si waaqessina sadhumanaa wajjin himme ka jedhame ani gatii dhiiga keeti oh haleluuyaa ani gatii dhiiga keeti baay'ee na jaallataa matii warri jaallatamtan beeka koo ani gatii daafka keeti abbaay'ee ani gatii daafka keeti oh baay'ee na jaallataa matii faayidaa barbaachaaf ansi dhiisee deemu akkamittan deema takkan si jaalladhe hidhaa jaalalaatiin ansitti dhameera ameen haleluuyaa asaadhe waanan keessa darbe isa salphaa miti galagalee ilaalee singalateeffadha ulfinni kan keeti kan koo Yesuus gooftaa koo gadisii bu'eera Yesuus kan koo iddoo aara galfii koo yaabamandoo labarala kan koo yes kan koo Yesuus gooftaa koo kan koo iddoo boqonnaa koo ameen haleluuyaa haleluuyaa warri gooftaan kun iddoo boqonnaa isinii ta'e warri gooftaan kun gargaaraa isinii ta'e warri gooftaan kun hirkoo isinii ta'e tun sagalee waaqayyoo hin dubbisin fuulduraa gooftaan yaada garaa keenya akka banu gooftaan qalbii keenya akka banu gooftaan isinii kadhadha yeroo kana lafa jirtan jiraadha ameen jedha warra ameen jechaa jirtan warri yaada kennaa jirtan waaqayyoo isinaa eebbisochaa yeroon kun dhugaaf hafuuratti anatas jira malee anatu magaala hoolataa biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessa jira malee waaqayyo iddoo ati jirtu jira waaqayyo golati keessa jirtu keessa jira waaqayyo manati keessa jirtu keessa jira anatu lafa duwwaa kanarra jira malee gooftaan gola kee jira gooftaan mana kee jira obboleessa ko amani obboleettii ko amani utuun kadhadhu waaqayyo amma hidhaa keessan hin jira utuun kadhadhu amma waaqayyo rakkina keessan isin irraa kaasa utuun kadhadhu amma waaqayyo ba'aa gurguddaa isin irraa harcaasa reebaa doojoonoo boolaaraa dalabaa sana magaan tura labarala boora badiyaa si amaneen dhufe fuula kee si amaneen dhufe abbaa ko si amaneen dhufe
mootii jiraata abbaa koo hangafa nagaa kunoo ijoolleen keessi amananii toora qilleensaa kanarraan sa'aatii kana sagantaa kana hordofaa jiru qilleensa kanarra taa'ee kadhannaa Daani'el garbicha kee torban 3 guyyoota 21 akka inni si biran geenyeef karaatti kan cufe har'allee kadhata keenya kana danquu wanti barbaadu humna cubbuu yoo ta'e lola qilleensarraa yoo ta'e daakeera lafa jiru humna dhiiga Yesuusiin hadaa qabu daakeera iddoo jiru humna dhiiga Yesuusiin kan daakame haa ta'u. Abbaa obboleettii koo gurra sitti qabeessi dhaggeeffachaa jira obboleessa kootu waaqayyoon koo har'a maal naan jedha jedhanii gurra isaanii gara keetti qabatanii si dhaggeeffachaa jiru ani sarra tokko jedhee tajaajila kana yaa waaqayyo karaa laayivii kanaan karaa yaa waaqayyo gooftaa maccaa kallattiidhaan jalqabeera har'a maqaa Yesuusiin warra gurra isaanii as qabeessi dhaggeeffachaa jiran kana dubbii jireenya bara baraa laatu dubbii ulfinoof keessaa qabu dubbii laga nama ceesisu dubbii ba'aa namarraa buusu dubbii hidhaa namaa hiiku iddoo isaan jiranitti biraan gaya waaqayyo utuu nama iddoo kanaa lallabu hidhaan nama hundumaarraa hacitu utuu nama iddoo kanaa kadhadhu yaa waaqayyo inni dhukkubsatu haa fayyu inni dhabe haa argatu akkaawuntiin duwwaa ta'e haa guutamu jireenyi hir'uu ta'e guutuu haa ta'u maqaa Yesuusiin marfamni diinaan marfamanii jiran isaanirraa haa ka'u yaa waaqayyo sin kadhadha yeroo kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin wal arguu dadhabneerra tokkummaadhaan waaqeffachuudhaaf haalli addunyaa mudate kun nu daangesseera ati immoo masmara kana nu laatteetta hamma yerootti masmara kanaan wal tajaajilla waliif kadhanna maqaa gooftaa Yesuusiin ba'aa baatanii warri jiranii yeroo kana ba'aan isaaniirra haa bu'u hidhaa baatanii warri jiranii hidhaan isaaniirra haa citu yaa waaqayyo gooftaa maccaa obboloota koo bakka isaan jiranitti harka kee isaanirra kaa'i egaa gooftaa sin kadhadha akkas jedhe garbichi kee Phaawulos yeroon fuula keessan dhaabadhu dubbiin akkanaa kennamuuf naa kadhadhaa jedhe dubbiin akkanaa kennamuuf yeroo kana sin kadhadha waan ani isaanitti dubbadhu ofii kooti waan ani itti qophaa'ee kana jedhu yaa waaqayyo yoon dhabeeyyuu ati dubbii of harkaa qabda ati sagalee of harkaa qabda ati ergaa of harkaa qabda sa'aatii kana dubbii barbaachisaa isaanitti dubbadhu ergaa barbaachisaa isaanitti dubbadhu sagalee barbaachisaa isaanitti dubbadhu kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u ana mucaa keessi na gargaari hidhaa keenya hiiki maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Sagalee waaqayyoo keessaan iddoo tokko dubbadha na hordofaan isiniin jedha waan gabaabaa tokkoon isinitti himaa yeroo hundumaa inceetaa indabartaa yoo waliin jenne isa walitti himuun nurra jiru yoo dhiifnee bira dabarre ce'uun ta'u darbuun ta'u waan ta'eef waan walitti himuu qabnu tokkoon isinitti himeen dhumarratti waaqayyoon isiniif kadhadha jechuudha. Sagalee waaqayyoo keessaa Efesoon boqonnaa 4 barreessaa mee Efesoon boqonnaa 4 as fuuluma kanarratti barreessaa Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 17 kaasee hamma lakkoofsa 26tti isa jiruun dubbisa yoo na dhaga'aa jirtu ta'ee Efesoon boqonnaa 4 jedhaati kanuma duwwaanaa barreessaa Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 17 kaasee hamma 24tti isa jiruun dubbisa maqaa Yesuusiin akkas jedha. Egaa si'achi akka warra saba waaqayyoo hin ta'iniitti yaada waa hin baafne duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa gooftaatiin cimsee isinan gorsa. Isaan sammuun isaanii dukkaneeffameera sababii waaqayyoon beekuun barbaanneef sababii mata jabina isaaniitiifis jireenya isa waaqayyoo kennu keessaa gadi baafamaniiru. Isaan of qabuu dadhabanii jireenya gadhiisitti of kennaniiru. Wanta nama xureessu hundumaa hin hojjetu hin gaas hin jedhanii jedha sagaleen kun hin gaas hin jedhanii isin garuu Kiristoosiin akkasitti hin barre ameen raashii kaavlaara daniyaa ishee kanarra deebi'an dubbisa lakkoofsa 20 isin garuu Kiristoosiin akkasitti hin barre silaa waa'ee isaa dhaga'uun keessan akka dhugaa isa Yesuus keessa jiruuttis maqaa isaatiin barsiifamuun keessan hin oolle yaada namummaa moofaa isa duritti jiraachaa turtan isa kajeellaa nama gowwoomsuun mancee of keessaa baasaa hafuura yaada garaa keessanii keessatti saareeffamaa namummaa haaraa isa qajeelummaaf qulqullummaa dhugaatti fakkaattii waaqayyootiin uumame uffadhaa jedha kutaan kun mata duree isinii kennee waan xinnoo ishee dubbadha kutaa kana keessaa mata duree fudhadhee lakkoofsa 21 fi lakkoofsa 22 irraa akkas jedha namummaa moofaa yookaan immoo isa moofaa gataati isa haaraa uffadhaa isa jiru irratti dubbadha
isa sirratti moofa'e gatii, jireenya moofaa gatii, yaada moofaa gatiiti, deddeebiisa moofa'e gatiiti, isa sirkatti gatii dhabe, isa sirratti gatii dhabe sana gatiiti. Namummaa haaraa uffadhaa isa jedhu irrattan gabaabsee dubbachuu barbaada. Namummaa moofaan maalinni? Kutaa kana gaafa ilaaltan lakkoofsa 17 kaastanii gaafa ilaaltan akkas jedha. Egaa si'achi akka warra saba Waaqayyoo hin ta'initti yaada waa hin baafne duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa Gooftaatiin cimsee isinan gorsa. Warra saba Waaqayyoo hin ta'in jechuun maal jechuudha? Warra namummaa Addaam isa jalqabaa uffatanii jiran jechuudha. Addaam isa jalqabaa jechuun maal jechuudha? Macaafni qulqulluun gaafa dubbatu Roomee irratti karaa Addaam isa jalqabaatiin du'atu gara biyya lafaatti dhufee jedha. Karaa Addaam isa lammaffaatiin immoo jireenya kanatu gara biyya lafaatti dhufee, qajeelummaatu gara biyya lafaatti dhufeedha. Addaam inni jalqabaa cubbuu fide, Addaam inni lammaffaan immoo qajeelummaa fide. Warra biyya lafaa jechuun warra Addaam, namummaa Addaam isa jalqabaa, amala Addaam isa jalqabaa, jireenya Addaam isa jalqabaa sana calaqqisiisan jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Abboomamuu diduu Addaam isa jalqabaa, Waaqayyoon dhaga'uu diduu Addaam isa jalqabaa, seexanaan gowwoomfamuu Addaam isa jalqabaa, namaan gowwoomfamuu Addaam isa jalqabaa, waan bor darbuun gowwoomfamuu Addaam isa jalqabaatiin warra qabamanii jiran jechuudha. Warra biyya lafaa jechuun egaa warra saba Waaqayyoon ta'in jechuun Addaam isa jalqabaa jechuudha. Maal jechuudha? Isaan kun mallattoon isaanii maa inni? Isa jedhuun waan xiqqoo isinitti dubbadha. Warri jireenya moofaa keessa jiraatan kuni mallattoon isaanii maa inni? Lakkoofsa 18 irraa akkas jedha. Isaan sammuun isaanii dukkaneeffameera jedha. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in yookaan immoo warri jireenya isa moofaa jiraatan mallattoo isaan ittiin beekaman sammuun isaanii dukkanaa'aadha. Waaqayyo nu haa oolchu. Sammuu dukkanaa'aa jechuun waan gaarii obboleessaaf yaaduu hin danda'u, obboleettiif waan gaarii yaaduu hin danda'u, waan qajeelaa namaaf yaaduu hin danda'u, waan isatti tolu duwwaa yaada, waan isatti tolu duwwaa barbaada, waan isa gammachiisu duwwaa barbaada. Sammuu dukkaneeffamaa, dubbii Waaqayyoo yoo dhaga'e hin galuufi, waan gaarii yoo itti himtan hin fudhatu. Sababiin isaa sammuutu dukkanaa'aadha. Namummaa Addaam isa jalqabaa uffatanii waan jiraniif sammuun isaanii warra dukkaneeffameedha jedha sagalee Waaqayyoo. Warra sammuun isaanii dukkaneeffameedha. Mallattoon warra namummaa Addaam yookaan immoo jireenya moofaa keessa warra jiraatanii mallattoon isaanii maalidha jettan? Tokko jettanii sammuu isaaniitu dukkaneeffamaadha. Warra biyya lafaarraa kan adda nu godhu anaaf isiniin, warra gooftaan qabne irraa kan adda nu taasisu anaaf isiniin, sammuun keenya banamaadha. We have a bright mind. Dhugaan isiniin jedha, isin sammuu banamaa qabdu. Sammuu banamaa baattanii jirtu. Seexanni isin shawwadin, ati dukkana keessa hin jirtu. Sababiin isaa sagalee Waaqayyoo Efesoonuma kanatti maayedha, isin dur dukkana turtanii amma garuu karaa gooftaa ifatti baataniittu jedha yookaan immoo iftaniittu jedha. Warra biyya lafaarraa kan adda nu godhu isaan sammuun isaanii dukkanaa'a, hankeenya sammuu Kiristoos of keessaa qabna waan ta'eef sammuun keenya ifaadha. Kun mallattoo isaaniiti. Inni gara biraan mallattoon isaanii maa inni hojjettan? Jireenya isa Waaqayyo kennu keessaa gadi baafamaniiru jedha. እግዚአብሔር ከሚሰጠው ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሚሰጠው ህይወት፣ እግዚአብሔር ከሚሰጠው ኢተርናል ላይፍ ወጥተዋል። እንጅራን ያቺ ኬሳ ገዲ ባፈመኒሩ ሄዳ ጅሬኛ Waaqayyo laatu keessa gadi baafamaniiru. Waa tokkoon isinitti hima. Jaallattanis jibbitanis amantanis dhiiftanis warri Kiristoosiin amanattanii jirtan har'ayyuu jireenya bara baraa keessa jirtu. Warri Kiristoosiin dhuunfaa keessan godhattanii fudhattanii jirtan har'ayyuu jireenya bara baraa keessa jirtu. Iccitii tokkoon isinitti hima. Maaliifan akkas jedhe beektu? Gooftaan Yesuus akkas jedhe, ani abbaa keessan jira jedhe, abbaan immoo ana keessa jira, isinis na keessa jirtu jedhe. Gooftaan Yesuus har'a keessa jira, mirga abbaa isaa jira. Noo isa keessa jirra erga ta'e nus mirga Waaqayyoo Yesuus Kiristoosii wajjin teenyee jirra. Kanaafiyyuu warri biyya lafaa yookaan warri jireenya moofaa keessa jiraatan jireenya bara baraa keessa hin jiran. Ati garuu sittan himaa jireenya bara baraa keessa jirta. Ameen jedha. Jireenya
waaqayyo itti si filate sana keessa jirtaati. Yoom itti gale yoo jette gaafa harka kee ol kaastee Yesuus Kiristoosin amanattee itti galte. Yoom keessaa baata yoo jette jireenya Addaam isa moofaa gaafa filattu keessaa baata. So maal jechuudha Megersaan jettanii yoo gaafattan Yesuus deebi'ee maaliif dhufa yoo jettan jireenyicha sanatti guutummaatti nu sassaabuudhaaf dhufa. Malee maqaan keenya galmee irra jiraan keenya. Jireenyi sanatti guutummaatti iddoo nuu qopheesse sanatti nu fudhachuudhaaf dhufa malee ati jireenya bara baraa hin qabdu jettee seexanni si shawwadin. Qulqullummaa keessa jirta taanaan, jireenya waaqayyoon gammachiisu keessa jirta taanaan ati jireenya bara baraa keessa jirta har'ayyuu. Hin bayinaan haawumsaa xiqqoo jireenya bara baraa keessa jirta. Mallattoon isaanii inni kan biraan maaliidha yoo jettanii jireenya lakkoofsa 19 irraa hattanii yoo laaltanii jireenya gadhiisiitti of kennaniiruudha. Liqqi yohonee hiwat jireenya gadhiisii waaqayyo dabarsee isin hin laatin jireenya akkasiitti. Gooftaan dabarsee isin hin kennin jireenya akkasiitti. Isaan jireenya gadhiisii jiraachaa jiru jedha macaafni qulqulluun. Waa tokko isinitti obboloota ko kiristiyaana jechuun nama of qabuu danda'u jechuudha. Phaawulos gaafa dubbatu wanti baay'een nuu fayyamameera, wanti hundumtuu nuu fayyamameera, wanti hundi garuu nun gargaaru. Waan nu fayyamame hundumaa naaf ta'a jenneetti sassaabnoo ta'e kan jireenya keessaa nu baasu keessa jiraachuu danda'a. Akka raajota bara kakuu moofaa sana raafuu funaannachuudhaaf ba'anii dhiifama raafuu funaannachuudhaaf ba'anii itti makanii waan nama ajjeesu waan hadhaa'u itti makanii funaanan dhumarratti Elsaa'itti akkana jedhanii iyyan wayyoo yaa nama waaqayyoo nuyi raafuu gaarii funaannanne garuu akkas seenee turre utuun beekin waan nama ajjeesutti magneerranan. Biyya lafaa kana keessaa namoonni baay'een kan namni isaan ajjeesu irra kan isaan harkaan of ajjeesantu caala. Jireenya moofaan jireenya isaanii waan gadi hin dhiifneef, namummaan Addaam jireenya isaanii waan gadi hin dhiifneef waan hundumaa walitti coru, waan hundumaa walitti sassaabu. Mallattoo warra jireenya moofaa kee jiraatanii tokko sammuu isaanii dukkanaa, lama jireenya bara baraa keessaa gadi baafamaniiru, sadaffaan jireenya gadhiisiitti jiraatu. Lakkoofsa 20 gaafa ilaaltan isin garuu Kiristoosiin akkasitti hin barreedha. Kan isaanii sana yoo ta'e kan warra jireenya haaraa jiraatanii maa inni mallattoon isaa? Kan warra jireenya haaraa jiraatanii akka Kiristoosiin baran sanatti jiraachuudha mallattoon isaanii. Kiristoosiin akkamitti bartan isin? Kiristoos qulqulluudha. Kiristoos nagaadha. Kiristoos nama hundumaa jaallata. Kiristoos nama hundumaa fo'a. Kiristoos mana haadha hiyyeessaa dhaqeera. Kiristoos mana nama cubbamaa mana Zakkiyoos dhaqeera. Mana maatii Phexros dhaqeera. Kiristoos laga dhaqee dhukkubsataadhaaf kadhatee fayyiseera. Kiristoos karaa irratuu deemu namaaf ho'eera. Dubartii ejjituu qabaniitti finnaan nagaadhaan gali jedhee diinota ishee ari'eera. Isin malee eenyuu qabdu? Isin fakkaatti eenyuu fudhattanii? Loobaa gaatee jaaniisoo kireedan dalabuura diilabaasiyaa. Har'a waa tokkoon isinii kadhadha. Harka keessa ol kaafadhaa lafa jirtanii amantiidhaan. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara jireenya moofaa sati dhiiftee dhufteetti kan si harkisu. Humna dhiiga hoolichaatiin guyyaa irraatii jalqabee si gadhiisee adeema. Ani abboomeera maqaa Kiristoos Yesuusiin jireenya moofaa isa waggaa meeqa dura ati irraanfattee dhufte sana itti si deebisuu kan barbaadu, jireenya laga Galiilaa, jireenya laga Gibsi itti si deebisuu kan barbaadu, xuwwee foonii kan si yaachisu, harka Waaqayyoo keessa waan qulqullaa'utu jiraachaa jirtu har'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhayeera sirraa. Loobaandoora laafaara diinamaasiyaa. Walumaa galarra waan lama dubbadhe. Tokko jireenya moofaa dhiisuu, lama jireenya haaraatti jiraachuu. Jireenya moofaa jechuun Addaamis jalqabaa namummaa isaa, hojii isaa, amala isaa hundumaa ganuu jechuudhaan jedhe. Jireenya haaraa jechuun namummaa Kiristoos uffatanii amala Kiristoos fudhachuu, yaada Kiristoos keessa jiraachuudhaan jedhe. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yoo Waaqayyo jedhe bifuma kanaa wal tajaajilla galgalallee toora irratti na eegaa. Sa'aatii 3 keessa gooftaan jedhee yoo waayifaan koo jiraate ibsaan hoo jiraate isinan tajaajila. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa isiniifan kadhadha. Waaqa waa hundumaa dandeessu obboleettii koo si eegaa jira. Durumayyuu akka keenya dhalatanii harka namaa kan qajeelan utuu jiranii, akka keenya dhalatanii barandaarra kan ciisan utuu jiranii, akka keenya dhalatanii ija kan hin qabne, miila kan hin qabne, socho'uu kan hin dandeenye, dubbachuu kan hin dandeenye, afaanni kan hidhame meeqatu jiranii. Nuuf araarri kee nuu baay'atee har'aan nu geesse.
nuuf jaalalli kee nurratti baay'annaan gaarummaan qabnu mucaa kee Kiristoos Yesuus keessaa waan nu ilaalteef tola sanni fannoo irratti hojjete sana anaaf naa lakkoofte sa mucaan kee fannoo irratti qulqulluu ta'e akka nama cubbamaatti waraaname sana Megersaaf lakkoofte kabbeef lakkoofte yaa Waaqayyo gooftaa kennaadhaaf lakkoofte boriifaniif lakkoofte yaa Waaqayyo gooftaa maccaa daawitiif isa kana daawiteedhaaf isa kana lakkoofte warra mana hordofaa jiran kana warra maqaa isaa beekuuf hin beekne kana isa kana nuu lakkoofte tola mucaa keetu fannoo irratti nuu lakkaa'ame har'a wanti jireenya duriitti nu deebisuu barbaadaa jiru wanti nu gowwoomsaa jiru humna dhiiga Yesuusiin ofirraa hiikeera obboloota koo irraa hiikeera maqaa Yesuus Kiristoosiin nurraa hiikamu ibla fradiinochi kaatoora diyaadha hiikamu nurraa maqaa Yesuusiin ciraa ofirraa humna dhiiga hoolichaatiin jireenya moofaa ofirraa xaragaa Kiristoosiin uffadhaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ofirraa kaasaa jireenya moofaa ofirraa haxaa jireenya moofaa eenyummaa Kiristoos keessa dhaqaa of galcha yaada Kiristoos keessa dhaqaa of galcha Kiristoos keessa dhaqaa jiraadha riidaa laaboora nama suukaa laaboora diyaanaa maayya waan isaan beekutuun dubbachaa jiruu afurri Waaqayyoo akkasnaan jedha namoota ammas dhaggeeffachaa jiran kana keessaa namoota ammas hordofaa jiran kana keessaa torban kana keessa nama waan haaraan ta'uuftu jira dhuga ba'umsa dhageessanaan jedha Waaqayyo waan haaraa ilaa birooda hankooti kan jettu ameen waan haaraa nama waan haaraan tokko ta'uuftu nama waan haaraan tokko harka isaa galutu jira waan isa baqatee ture waan ishee baqatee ture waan an harka isaaniitti deebisuun qaba itti minaan jedhe gooftaatu Waaqayyo eebbifamu gooftaa siifa galatu bara baraan ulfaadhu obboloota koo harka qabi nama wangeelaaf jiraatu nama jireenya isaa haaraa keessa jiraatu isaan taa'isii maqaa mucaa kee maqaa Kiristoos Yesuusiin ameen nagaan isiniif haa ta'u Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u waliif sheer godhaa walitti himaa galgala sa'aatii 3 irratti akka biyya kanaatti akka Itoophiyaatti jechuudha warri biyya alaa jirtan akka Itoophiyaatti galgala kee sa'aatii 3 irratti na eegaa isiniifan kadhadhaa sagalee Waaqayyoo nan dubbadhaa Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u nagaan naa turaa isinan jaalladha.